Doni rafamne kamna Doni rafamne kamna Doni rafamne kamna Nagaaf jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif habaayatu anobboleessa keessan faarfataa Maanu'eel Gaaddisaadha. Har'a magaalaa Shaambuutti argamnee jirra. Innis hiriyaa koo baay'een jaalladhuuf kabaju faarfataa Daawud Guyyoo wajjinan wal sin barsiisa. Faarfataan Daawud Guyyoo eessatti dhalatee eessa jiraata maal hojjechaa jira kan jedhuuf kallattumaan isattan sin dabarsa. Faarfataa Daawud Guyyoo kabajaan as bakka kanatti argamuu keef guddaan si galateeffadha. Waamicha koo dhageessee bakka kanatti argamuu keef baay'ee guddaan si galateeffachuu barbaada. Asumarraan daawwattoonni keenya si baruu waan barbaadanii fi faarfataan Daawud eenyu eessatti dhalatee maal hojjeta faarfannaa haala kamiin yoom akka jalqabe illee dubbata. Baay'ee kanan isa wajjiniin bu'aa baay'ee dabarsaa ture. Na jajjabeessaa na bukkee ta'a faarfannaa illee naa ilaala na gargaaraa kan ture. Obboleessa koo faarfataa Daawud Guyyoo galatoomi jechuun barbaada. Egaa dhugaa dubbachuu fi waggaa 10 olii duradha kan nuti baay'ee ol beeknu walitti deddeebnu. Har'a garuu Waaqayyo yeroo nuuf kenne as bakka kanatti magaalaa Shaambuutti argamneetu jira. Faarfataa Daawud kallachumaan daawwattoota keenya si ilaalaa jiru waan ta'eef maqaa kee eenyummaa kee maalummaa kee amma ani kanan inni jiru akkuma inni jedhee magaalaa Shaambuudha jirra. Obboleessa koo Maanu'eel Gaaddisaa faarfataa Maanu'eel Gaaddisaa akkuma inni dubbachaa ture waa baay'ee kaasee jechuudha. Ani maqaan koo faarfataa Daawud Guyyoo jedhama. Kanan dhaladhee Horroo Guduruu keessa ta'ee baadiyyaаттidha. Yeroo xiqqoo Haratoo magaalaa jedhamu turre. Maanu'eel Faanas immoo isaa achittidha kan nuyi wal barree jechuudha. Maanu'eel Faana Haratoo magaalaa jedhamtutti wal barree. Yeroo Maanu'eel Faana wal barree egaa waa baay'eedha. Ani yeroo sana waa'ee kiiboordii waan tokko wanti na dhufu tokkoyyuu hin jiru ture ittiin tajaajiluudhaaf jechuudha. Maanu'eel faarfataa Maanu'eel amma faarfataa ta'eera Waaqayyo isa gargaaree isa kana guddaan gammadaan. Maanu'eel egaa yeroo sana kiiboordii taphataa sababii ta'e karaa nama ta'e wal barree waldaa Maanu'eel keessaa waaqeffatu hin ture jechuudha. Achitti Maanu'eel yeroo jalqabaaf kiiboordii taphatee faarfannaa taa'ilaa faarfannaa irratti wal argine kiiboordii yeroo jalqabaaf nama naa taphateedha jechuudha. Haa ta'uti garuu yeroo muraasa erga wajjin turree booddee isaan sababii bakka jijjiirratanii maatii isaa faana gara magaalaa Ambootti deemanii ani yeroo muraasa booddee gara Shaambuutti dhufee amma gaa kanan jiru magaalaa Shaambuu waldaa Guutuu Wangeelaa Shaambuu naannawaa Wabeetti argamtudha jechuudha. Egaa hojiin ani hojjedhu Waaqayyoon faarfachuudha. Waaqayyoon faarfachuu guddaan jaalladha. Amma bara baraattis Waaqayyoon faarfachuun murtoo kooti jechuudha. Akkuma inni dubbate obboleessi koo faarfataa Maanu'eel akkuma inni dubbate yeroo dheeraa booddeedha kan nuyi wal argine. Egaa haalli jireenyaa oliif gad nu faffageesse innis Doonii Miidiyaa kan jedhamu kan banatee karaa sanaallee ergaa qabnuuf yaada nu keessa jiru akka dabarfannuudhaa fi Waaqayyo isa gargaaree carraa kana nuu laatee isa kanallee guddaan Waaqayyoon galateeffadhachuudha. Kanaaf Waaqayyo gooftaan barakaa eebbisu. Egaa daawwattoota keenya akkuma inni isinitti himu obboleessa koo as na cinatti argamu faana baay'ee hiriyyummaa irra darbe iddoo tokko amma ciifnutti waan baay'ee waan gurguddaadha kan nuti dabarsaa turre. Egaa dhugaa dubbachuuf waggaa 10 duradha kan nuti wal beeknu jechuudha. An faarfannaa kana kanan jalqabee kaampaasii yuunivarsiitii bara 2006 galeen Dirreedawaa yuunivarsiitii irraa 2008dha kanan eebbifamee ba'e 2008 boodadha jechuudha. Ganan faarfannaa gara isaanitti dabalamee Waaqayyoon na gargaaree sadarkaa kanarra na geessise. Hiriyaa koo kun immoo baay'ee waan jaalladhuuf kabaju gaafa inni cheerchii keenyatti na yaadadha. Gaafa sana Haratoo Muluu Wangeelii irratti waraqaa gaggeessummaa gaafa inni fudhatee dhufu sana anatu meeshaa taphateef jechuudha. Gaafa faarfatu akka nama duraan meeshaa keessa tureettidha malee akka nama meeshaa kiiboordii argee hin beeknetti miti ture. Baay'ee egaa dhugaa dubbachuuf moobaayilii qabadheenan yeroo inni faarfatu sagalee isaa rikoordii godhadha. Kanan faarfannaa isaa hawwaa dhaggeeffachaatti guddadheedha. Guyyaa tokko akkasin jedhe ture taa'een utuu Waaqayyo na gargaaree akkasaa kan faarfadhu tona godhee jedheen baay'ee hawwa ture.
egaa waaqayyo gooftaan na gargaare ani qallattumaan jijjiiramne gara magaalaa Ambootti gallee namoota baay'ee faana wal baree waaqayyos na gargaare sadarkaa amma ragee kanarra jira inni immoo obboleessi koo immoo baay'ee kan isin ajaa'ibu qoqa bareedaa faarfannaa bareedaa kan qabudha garuu sababuma rakkina tokko irraa kan ka'e gara sooshaal miidiyaa kanarratti dhufuu waan hin dandeenyeef egaa waaqayyo isa gargaaree kana booda waliin hojii gurguddaa waan hojjennuuf faarfannaaf ayyaana isa keessa jirullee karaa doonii miidiyaa yeroo gabaabaa keessatti faarfannaadhaan isin affeeraa hin dhufa faarfannaa baay'ee faarfannaa isaa kanan faarfachaa itti guddadhe faarfannaa isaa sooshaal miidiyaa kanarratti hin baane amma faarfannaa muraasa hojjetee ture egaa faarfataan kun bara tajaajila isaa keessatti yaa'u namni mudannoo hin dhabu namni waan isa mudatu baay'eetu jira isa wajjiniin waan baay'ee dabarsine iddoo baay'ee mudannoon baay'ee illee ni mudateera isa keessatti garuu daawwattoota keenyaaf tajaajila yeroo deemtu mudannoo wanta si mudate bara kee keessatti wanta ati yaadattu yoo jiraate otoo daawwattoota keenya biraan nuuf geesse baay'ee tokko guddaan itti tolu. Galatoomii egaa tajaajilli faarfannaa jechuun waan salphaa miti faarfannaan akka salphaattis kan ilaalamu miti waaqayyo ayyaana kana yeroo namatti laatu waan salphaa otoo hin taane ergaa guguddaan keessaan kan darbu ta'ee dhaloonnis ittiin kan fayyu ta'ee baay'ee nama faarfannaa gama gadi buusuudhaan yookiis immoo isaa hir'ina garaagaraa argisiisuu hin danda'u faarfannaan garuu gadi bu'uu kan qabu miti ture እና akkuma obboleessi koo faarfataa Amaanu'eel jedhee dhugaaf taanaan mudannoo guguddaan hin jiraata mudannoo guguddaan keessumaa tajaajiloota jiran keessatti dhimma faarfannaa irratti mudannoo baay'een hin jiraata mudannoo guguddaatu jira isaan keessaa egaa baay'ee isaa yoo yaadachuudhaa baadhee innaa tajaajila faarfannaa keessatti egaa mudannoon ani qabu yaadadhu bara tokko iddoo ta'e konfiraansii yeroo jedhu xinnoo ta'e utuu hin jiru tan konfiraansii deeme konfiraansii kana yeroo deemu bakka sana kiiboordiin hin jiru biyyi sunis immoo xinnoo gara gammoojjiitti hin hiiqa jechuudha gammoojjii iddoo isaa maqaa dha'uudhaa yoo baadhe yeroo kana deemne nama wajjin deemne sana faana naannaa sun baay'ee intiniin ta'an hin naqqaane jechuudha in qaroominaan xiqqoo teellaatti hafaadha jechuudha qaroominaan teellaatti hafaadha na gaafa agnu waan ta'e qalaniiru horii wayii qalaniiru horii hoolaa ta'u maal bakka gabaabumatti hoolaa ta'u re'aa ta'u waan ta'e qalaniiru yeroo kana nyaata nuu fidan nyaata yeroo nuu fidanii nyaata sana nyaannee wati isaan buusanii nyaata sana nyaannee umarra lafee fidan lafee fidanii lafee gaafa fidan lafeen tokkoon isaa inni nam tokkoof laatamu amma kanaa gaha guddaadha baay'ee guddaadha. Cherchi ma keessatti dha jira kun. Waldaamatti nyaata hojjetaniiru waldaamatti baadiyyaa immoo magaalaa waan hin taaneef ati hoteela maalii nyaachuu hin dandeessu gaa. Waldaamatti qopheessu. Achumatti qopheessu. Fidanii lafee gaafa irra naqan lafeen tokkoon isaa meetira tokko hin kunne gabaabumatti lukaan kutaa hin kunne maaliif jarri xiqqoo qaroominni baay'ee gadi bu'aadha iddoo sanatti. Ammammayyuu badaa reef xiqqoo jijjiirama fidaa jiru malee ammammayyuu baay'ee jijjiiramni hin jiru iddoo sana jechuudha. Inna lafee sana harka tokkoon baannee nyaachuu dadhabne. Harka tokkoon fuunee nyaachuu dadhabne. Harka tokkoon fuunee nyaachuu dadhabuu qofaatu hin taane foon isaa irraa bituu dadhabne beekte. Baay'ee gara malee baay'ateera jechuudha. Baay'ee bakka lukuma tokko sii fidu. Gaboodde. Hamma nyaattu irraa nyaattee mudeebistee keessa malee. Inna kuni mudannoo gosa guddaadha bakka naqee konfiraansii dhaqee keessatti mudannoo baay'ee nama ajaa'iba na takkammoo achuma yeroo lama sadii deemeera naannicha na ammammoo godoo jala nu raffisanii beekte intini mana jala waan akka ribraaboo siree wayii tokko jira miti baadiyyaa bakka biyyi suni intini waan ta'eef bakka haalumti siree siin mijatu
wanto baadiyyaa waan ta'eef ziim mijatu bakka halluu hundumtuu ziim mijatu bakka ciisichaa gaafa aqnee intin yennu mana wayii jalatti waan akka ribraa wayii ijaaraniiru siree achi gaafa bulloo aqnee lubni keenya bakkee ma jira beekte Waktu bakkee manni jiru ture manni jira bakka imma tajaajila badaamatti dhagaamu isaanitti. Okay, iddicha jechuudha. Iddoo sana jechuudha. Qaroominni waan hin jirre. Na tajaajila akkuma wanti wayii tokkotti waan ilaalaniif jechaadha. Luka keenya bakkee oomishanii gaafa achi tajaajila isa wajjin deemi sana caammaa isa jalaatanii beekte. Caammaa isa jalaatan. Caammaan ni gaafatee qeerroo wangeelaa tokko. Wangeelaa jecha maqaasaa yoo dhaabadhe. Na caammaa isa gaafa jalaa hatanii ganama gaafa kaanu caammaa isaa lukti tokko hin jiru. Tokko bade tokko taphee jechuudha. Caammaa as barbaannaan achi barbaannaan caammaan hin jiru. Namichi immoo akka tasaa ta'ee hojjaan isaa eera. Caammaan nama kamiillee itti ta'uu hin danda'u beekta. Guddiidha. Baadiyyaa waan ta'eef iddoon isaa iddootti deemanii akkanii bitanillee hin ulfaata. Baay'ee sa'aatii 3-4 ol kan deemsudha jechuudha. Deemnee dhaqna yeroo sana. Na kana booddee caammaa as barbaannee achi barbaannee dhabna. Gaafa dhabnu ganama waan akkasii oduun akkasii ka'e jennaan mucayyoo faarfattu tokko faarfannaa kwaarii keessa baatee ufti beekte. Gaafa dhuftu waaqayyo abjuu kootiin ida waan itti meera. Abjuu kootiin waan itti meera waaqayyo jettee iddoo caammaan kun dhaqe abbaa iddoo namni fuudhee caammaa kana iddoo ta'e okseeraa jettee isa booddee nu fudhattee qajeelte eessaa jennee jennaan. Gaafa qajeellu intini hiddii intini wayii tokko jira caakkaa waan akka caakkaa intini wayiitu jira isa keessa nu geessite. Isa achi keessa gaafa ginee huufa wayii keessa barbaannu hin arginu caammaa mul'ataan hin arginu jette. Isa booddee achi keessa barbaadaa oolle namtichaa fi silipperii wayii tokko barbaadanii kitoo kitoo mantini wayii tokko fidanii fi namtichi qubuma isaa qofaa gashatee galee intini. Kunis mudannoo baran tajaajila keessatti namoota tajaajila faana nama mudateedha jechuu barbaadeen jechuudha. Hayyee dhugaa waaqayyo gooftaan barakee eebbisu dhugaa baay'ee mudannoo ergaa guddaa of keessaa qabudha. Egaa faarfataan Daawud Guyyoo baay'ee faarfataa ijoollummaa jalqabnee wajjin guddanneef akkan gara faarfannaatti cimuuf kan guddisedha. Ismu jalattidha kanaan guddadhe kanaan dura. Waaqayyo faa galatu amma isa wajjin ol argee haasaa kana gochuu koo baay'ee guddaa natti tola. Ijoon dubbiin amma gara keessan dhufee fi faarfataan ol adeemaa kuni kana booda faarfannaa isaallee argattanii akkasinitti eebbifamtaniif kana booda karaa miidiyoota garaagaraa dhufuuf jira waan ta'eef kaamingisuun jechuuf dhufne jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti faarfannaawota qaqqabadhee dhufaa jira. Na eegaa na kadhadhaa. Najajjabeessa siniif jechuu barbaada faarfataa Daawud Guyyoon. Daawud si argee si wajjiniin haasa'uu koo baay'ee guddaa maaliif waggaa 10 olidha kan nuti ol agarree bilbilaan malee ol agarree hin beeknu guddaa baay'een gammadaa akka kanaatti si arguu koof baay'ee guddaa gammadeera. Egaa asumarraa hordoftoonni keenyi waasirraa eegu isaanis daqiiqaa mallama sadii kan hin caalle faarfannaa masi keessa dhufe tokko too daawwattoota biraan geessee baay'ee guddaa natti tola. Namoo galatoomi karaa dhugaa jireenyi si malee eenyuree kan keenyi boqonnaa kan namaaf laatu alfaa omeegaanii saba miidhamee miixatu iyyasaaf dafee kan birmatu si malee eenyuun nu beekaree caba lafee nyaatu gaaffii dhalootaaf deebisitu laata yaa waaqa ergamootaa yaa waaqa abbootaa bakkuma teessan ta'atii faarfannaa kana waliin waaqeffannaa. Karaa dhugaaf jireenyi si malee eenyuree kan keenyi boqonnaa kan namaaf laatu alfaa omeegaanii. Saba miidhamee miixatu iyyasaa dafee kan birmatu si malee maaltu nu beekaree caba lafee nyaatu gaaffii dhalootaa deebisi laata
dhalota bisilata ya wakar gamota inkam nu kara kemal inkam nu abdi kara kemal inkam nu bado tuluno siragoma Shiko fafurmani dalanama Bado ganano sifirama Shiko fafurmani dalanama Aradu kam jirenyi simane nyure kan kenyi Bokona kanama amlatu alfa omegani Sabami damemi tatu yasaf dafe kam birmatu Simane maltu be kare chapal fenya Gafilota Debi silata Yawaka wakota Gafilota Debi silata Yawaka gamota Mata jonje se Tanin gunguma demani Duba yo ilalani Tamam fakatani Yo atika temale Kenya nyoni lanama Incha lishindu badu Ya format almonama Gafilota Debi silata Ya waka wakota Gafilota Debi silata Yawakar gamota Kara kemale inkamnu abdi kara kemale inkamnu kara kemale inkamnu abdi kara kemale inkamnu Bado tulunu sirokoma Siko fafurman dalanama Bado galanu sifirama Siko fafurman dalanama Gafilota Debi silata Yawaka wakota
gaaffii dhaloota deebii silaata yaa waaqa ergamoota. Guddaa Waaqayyo si eebbisu. Egaa daawwattoota keenya faarfataan Daawud Guyyoo faarfannoota akkas babbareedaa qabatee dhufa. Waaqayyo gooftaan bara kee eebbisu, eebbifamii kabajamii hundumti keessaan yuutuubii Doonii Miidiyaa sabiskiraayib sheer godhaa jabaadhaa faarfataa Daawud Guyyoof kadhadhaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.